mootummaa jijjiiramaa ni deeggarra. Itoophiyaa badhaatu dhaloota ni dhaalchinna. Dhaloota ni dhaalchinna. Shogae, Gamadi Gombate Ango Shogae, Yagodame Tishango Shogae, Gamadi Gombate Ango Shogae, Yafiriza Bawanga Shogae, Anagoda of Goldega Shogae. Sanyi gota, bunon wajabeze, magala gudditi, bedelle dugomse. Mootummaa hundeeffanne kana deeggaruudhaaf natti tollaan bukkee isaa cina isaa dhaabbadheen hamman danda'u deeggara jedhenu. Mootummaan jijjiiramaa kuni mootummaa kan keenyadha. Kan ofii keenyaa filannee gara filannoodhaan gara aangoo kanatti dhufedha. Bitootessi 24 sirnoota darban kamiyyuu caalaa sirna jijjiirama adda ta'e galmeessisuu danda'edha. Pirojektiiwwan haaraa waggaa 7 keessatti haala adda ta'een milkeessuu danda'edha. Jijjiiramni kun akka inni dhufu gochuudhaaf gaheen qeerroo qarree waan guddaadha kan isaan raawwatanii. Sana keessatti immoo amma jijjiiramni dhufe maali jettee gaafa ilaaltu gama qonnaatiin, gama nageenyaatiin akkasumas gama misoomaa adda addaatiin inisheetiiviiwwan sadarkaadhaan jiran akka inni guddatan gochuu keessatti gahee guddaadha kan taphatamaa jiru. Geeddarama baay'eetu jira. Dadhabaadhaafis danda'aadhaafis jijjiirama baay'ee fide mootummaan kun misooma irratti nageenya irratti waan baay'eetti gammanne. Amma jirrutti mootummaa kana cina dhaabbanna. Mootummaa kana ni deeggarraa jechuudha. Halkan guyyaa gama misoomaatiin birmadummaa biyyaa eeguutiin mootummaa kana guutuu ni dhaabbanna. Bitootessi 24 garuu qabsoon uummata keenyaa hundeedha amma hundeetti tokkummaadhaan socho'ee waggaa 150 asitti gootummaa qabnuun akkasuma dandeettiif ga'umsa qabnuun sadarkaa biyya hoogganuurra geenye waan jirruuf amma sirra deebi'ee baga gammaddan bagattiin sin ga'e jechuun barbaada. Boqonnaa jijjiiramaa bitootessa 24 bara 2010 ilaalama siyaasaa fi yaadama haaraan biyya kana keessatti hin baramne saaqamee ifa abdii jijjiiramaa haaraa ta'een dabalamee Itoophiyaan kufaatii bittinnaa'urraa baraaramee jira. Bu'uurri tokkummaa Itoophiyaa seenessa waloo sabdaneessummaa irratti ijaarame ta'uu akka qabu akeekuun jijjiiramni hunda galeessi qabsiisuu danda'ee jira. Hojiiwwan gurguddoo gama siyaasa dinagdee hawaasummaatiin jalqabne hojiiwwan hedduu waan ta'aniif fuulduraafis akka godina Buunoo Beddellee uummanni godina Buunoo Beddellee har'as akkuma kaleessaa xiyyeeffannoo hojii keenya dinagdee, hojii keenya nageenyaaf, hojii keenya misoomaatiif xiyyeeffannaa kennee halkanii guyyaa hojjechuu qabnaan akka mootummaa fi paartii keenyatti sochiin guddina dinagdee fi aadaan siyaasa biyya kana keessatti bu'uuraan akka inni lafa qabatuu fi egereetti akka inni ce'u gochuudhaaf hojiiwwan baay'een karoorfatamanii hojjetamaa kan turan ta'uu isaati.